sera, safu sera, safu 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 sera, safu sera, safu sera, safu sera, safu sera. Biyya olaantummaan seeraa keessatti dagaage keessa jiraachuun mirga dhalootaaf dabarsuun immoo dirqama. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kun sagantaa safuu seeraati. Sagantaa keenya safuu seeraa daqiiqaa 30 simbira ga'u OBN fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii waliin qopheessan faana turtanii daqiiqaa 30 akka daawwattan kabaja guddaan isin affeerra. Yaadaa fi gaaffii dhimma seeraa irratti kan qabdan 0928317679 haloo jechuu dandeessu. Akkasumas guyyaa hojii fi sa'aatii hojiitti lakkoofsa bilbila keenyaa kan waajjira amma mul'atu kanaan bilbiluu dandeessu. Egaa har'a maal qopheeffattan kan jettaniif barahaati badhaasaa sireedhaan baatamtee deemtee mana yaala barasaati gammachuu reefuma mucaa dhiigaa qomatti baatti caala. Dubartiin tokko dhiira umriin isaa gaa'elaaf hin geenyetti heerumuu isheetiin to'annoo poolisii jedha oolteetti jedha gabaasichi. Hattuu baannee deemuu hin dandeenyu. Qabxilee kanneen isin biraan geenyaa jechuudha. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa immoo ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 hundeeffamee jalqabee taateewwan adda addaa galmeessaa tureera. Galmeessaas ni jira. Taateewwan kana galmeessuun immoo mirga qofaatu hin ta'in dirqamaa jedha. Eessatti galmeessina kanneen jettanii gaafattan immoo godina deemuun, aanaa deemuun, fagaattanii deemuun, geejibaaf kaffaluun isinirra hin jiraatu. Qondaala galmee kabajaa ganda keessanii irratti galmooftanii maanaajara ganda keessanii biraa sartifikeeta yookaan ragaa fudhattu jedha. Galmeewwan kana galmeessuun, taateewwan kana galmeessuun mirga qofaatu hin ta'in dirqamaa jedha. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Gara qabxii itti aanutti dabarra odeeffannoo. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii keenya safuu seeraati. Yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu erga qabneetiin jirra. Odeeffannoo keenya har'aatiin egaa qalbiidhaan gara Indiyaa isin geessina. Biyya Indiyaa keessatti dubartiin tokko dhiira umriin isaa gaa'elaaf hin geenyetti heerumuu isheetiin to'annoo poolisii jedha oolteetti jedha gabaasichi. Egaan dubartiin isaa ta'u dhiirri umriin seeraan daangeffamee qaba gaa'ela keessa galuudhaaf Indiyaa keessatti dubartiin tokko heerumuu kan dandeessu umriin ishee 18 waggootedha. Dhiirri garuu 21 waggootedha jedhama. Dubartiin amma to'annoo poolisii jala oolte umriin ishee 20 yoo ta'u dhiirri isheen itti heerumte immoo umrii 17. Egaan dubartiin kun daa'ima ji'oottan 5 lakkoofsistee sirraa godhattee jirti dhiira kanarraati. Haa ta'uti poolisiin immoo to'annoo seeraa jala kan ishee oolche haati daa'ima sanaa kan umriin isaa 17 jechaadha. Iyyannoo dhiyeeffatte irratti hundaa'uudhaani. Iyyannoon isiis egaa daa'ima kiyya danqiteetu humnaan fudhattee gaa'ela keessa galchite. Inni umriin isaa 17 jechuudhaan haati daa'ima kanaa himannaa dhiyeessee jirti. Haa ta'uti dubartiin himannaan irratti dhiyaate garuu haati abbaa warraa kiyya kan inni itti heerume kun umriin isaa 18 ol jechuudhaan kan isheen himachaatiin yookaan immoo mormii irratti dhiyaate kana kan isheen dhiyeeffataa jirtu. Dubartiin kun egaa daa'ima kana wajjiniitii wal qabate hariiroon isheen qabdu waggoota lama akka lakkoofsises dubartiin himannaa poolisiif dhiyeessite irratti himtee jirti haati daa'ima kana jechaadha. Daa'ima jennaan egaa umriin isaa 17 waan ta'eef jechaadha. Seera biyyattii sana keessatti umriin isaa 18 gadi taanaan yakka irratti raawwatameera jedhameeti ilaalama. Fedhii isaatiin ta'us gaa'ela kana keessa kan gale isheen akka jirtutti fedhiidhaan wanti hundiyyuu kan ta'e fedhiidhaan daa'imas kan godhanne itti jirti dubartiin kun. Haa ta'uti garuu seera biyyattii keessatti egaa yakkaan waan himachiisuuf himannaan lama irratti dhiyaate jira. Inni tokko daa'imni kun umriin isaa 18 osoo hin guutiin walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu isheetiin akka yakka dirqiin gudeedditti lakkaa'ametti himannaan tokko irratti banameetiin jira. Himannaan lammaffaan irratti baname immoo umriin isaa 21 osoo hin guutiin gaa'ela keessa galchite jirti. Kunis immoo gowwoomsuudhaan sossobuudhaanis yookaan doorsuunis ta'uu danda'a. Walumaa galatti yakka jechuudhaan poolisiin himannaa irratti baneeti kan jiru. Haati daa'imtichaa akka himtutti egaa dubartiin kun waggoota lama dura hariiroo jaalalaa keessa kan daa'ima ishee wajjin seenan yoo ta'u addaan dhaabuudhaaf yookaan immoo jarri lamaan akka hariiroo isaanii addaan dhaaban yogguu ishiin yaaltu
dubartiin suni garuu ofiin ajjeesa jettee doorsi isaanii akka turtedha kan isheen himte. Haa ta'uti egaa yeroo ammaa kanatti daa'ima ji'oottan 5 lakkoofsiste kan isaan horatanii. Haa ta'uti haati daa'ima kanaa garuu himannaan isheen dhiyeeffatte kun poolisii biratti fudhatama argatee to'annoo poolisii jala kan oolte dubartiin umrii 20 kun yeroo ammaa kanatti qorannoon cimee irratti adeemsimaati kan jiru. Daa'imni umriin isaa 17 olidha yookaan immoo 18dha kan isheen jirti. Mormitus immoo obbolaawwan dubartootaa 2 umriin isaanii 18 fi 20 kan ta'an qaba. Jidduu kanatti inni akkamitti 17 ta'a sanaa ol jechuudhaanis kan isheen umriin isaa seera qabeessa kan ta'e 18dha jechuudhaan kan isheen machaatiin jirtu. Walumaa galatti egaa biyyattii keessatti daa'imman umriin isaanii 18tti gadi ta'an olitiin yakkadha jedheetu yaadama walqunnamtii saalaan fedhii irratti kan hundaa'e ta'us. Inni biraa immoo gaa'ela keessa galchuun dhiiraaf 18 yoo gootiin dubartiif immoo 18 yoo gootiin gaa'ela keessa kan galame doorsisuudhaan sossobbiidhaan waan ta'eef jedhame yakkaan himachiisa Indiyaa keessatti. Kanaafiyyuu egaa dubartoonni seeraan nun gaafachiisu jedhanii dhiira umriin isaa hin geenyetti heerumuunis seeraan akka isaan gaafachiisu wanti murtaa'ee jiru kun kan namatti mul'isadha. Gabaasichi kan BBC'ti odeeffannoodhaaf qindeeffanne kanuma. Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galuu jedha Oromoon. Isa akkasiiti miti. Yaa Rabbi hiriyaa malee heerumanii hidhamu namaa oolchu. Ammas ispoonsaroota keenya biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggoota Oromiyaa guddaa galateeffanna. Biiroon kun yeroo adda addaa mirga dubartootaaf daa'imman irratti xiyyeeffatee caasaalee adda addaa yookaan qaamolee adda addaa wajjin hojii gurguddaa hojjetaa tureera. Ammas hojjechaati ni jira. Keessumaa daa'imman harka qalleeyyii ta'an gargaaruu akkasumas daa'imman humna isaaniitii ol akka isaan hojiin hojjenne taasisuu, haadholii daa'imman qabatanii daandiirra jiran daandiirraa kaasanii manatti ijaaruu yookaan immoo mana akka isaan argatan taasisuu fi kanneen kana fakkaatan hojjechaa tureera. Hojjechaas ni jira. Haaluma kanaan bara 2010 lammiilee keenya naannoo adda addaarraa sababa garaagaraatiin buqqa'anii qe'eef qabeenya isaanii dhabanii bakka garaagaraa jiran deeggaruu irrattis gahee olaanaa taphateera. Ammas taphataati kan inni jiru. Dhaqees daawwateera. Ni jajjabeessas jechuudha. Irra jireessaan kan miidhaman dubartootaa fi daa'imman yeroo buqqaatii fi godaansi akkasii dhufu jedhaniitu gaa kan isaan xiyyeeffatanii hojjetaa jiranii. Haaluma kanaan bara 2010 qofaa gara birrii miiliyoona 2.5 olii baasuudhaan daa'immanii fi dubartoota bakka garaagaraa qubatanii jiran kana deeggaraniiru. Warri biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Sagantaan kunis mirga dubartootaaf mirga daa'immaniif eeruu adda addaa kennuuf akka bakka tokko teessanii yeroo gabaabaatti odeeffannoo argattaniif jecha ispoonsara yommuu ta'u gammachuu guddaatu itti dhagahama. Ittaansanii kan isinii dhiyeessinu walaloodha. Kumaa Safaraa. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Hortee aabaa caadaa yaa dhaloota qubee warra qalamaatiin diina garaa ubee warra aabaa caadaan sirreessanii didaa kan abbaa gammachiis kan haayilee fidaa warra galma geessan kaayyoo taaddee birruu nu dhaloonni qubee dhaloonni har'a jirru nu ilmaan Oromoo ilmaan warra goota sirriitti beekuu qabna guyyaa kan dhaloota kaayyoo taatee galmeessuu galma aageessifnu eejensiitti deemnee ofaa galmeessifnu. Guyyaan dhaloota keenyaa ta'ee jennaan burree suuqiidhaa barbaannee hin binnu akka surree ragaa qofaan ta'a guyyaan sirriini yuuroo fi doolaaraan hin binnu birriini. Guyyaan dhaloota keenyaa akka hin taane bursa eejensiitti deemnee haa galmoofnu dursa. Bakki itti galmoofnus manaa jira gandaaf eejensii buqqeedha kan dhaloota ofii hin beeknes buqqeedha. Nuti buqqee miti yookaan immoo horii adda baafnee beekna isa har'aa borii. Guyyaa dhaloota ofiif kan hin qabne ragaa nuti gufuu miti yookaan immoo dhagaa. Doofummaaf gajjennee hin funaannu uuba. Gabaa addunyaa biraa hin deebinu duuba.
Kanaafuu lammii koo kanaafuu yaa tiru yoo ol kaa'an malee ka'an omtuun jiru. Bartee booda tafaatti maaltu sin harkisa taatee ofii galmeessuuf maaltu sin rakkisa. Akkamitti yoo jettan salphaadha akkisa eessattidha yoo jettan dhiyoodha bakkisa. Har'a dhaquu dandeessu yaa lammii yaa firaa eejensiin sin galmeessu ganda gandarra jira. Kanaaf obbo Basaa atis obbo Carii taatee ofii galmeessuun garoo madha bari gara eejensii deemi borga nama bari. Yaa adde tola ishee yaa adde margitu guyyaan har'aa bullaan borbultee argitu. Yaa adde booka ishee yaa adde warqitu akkuma gaaf shananii deessuun marqaa marqitu. Dhaqaa wal yaadachiisaa haadha lammiif lammeessa guyyaa dhaloota ijoollee keessan dhaqaa galmeessa. Tilmaamaa yaaduu dhiisaa haalaan qabatama galmeeffadhaa kaawwadhaa galmee qabatama. Bara haati badhaasaa sireedhaan baatamtee deemte mana yaala bara saati gammachuu reefuma mucaa dhiigaa qomatti baatti caala. Bara investimentiif labsii haaraa baasanii bara warri sooressaa qeerraa nu kaasanii bara biyya sochootee qabsoon qeerroof qarree bara mirgaaf falmannee dhiitamnu akka harree baras falmiin daa'ima reefuma mucaa dhiigaa baras bortolaan immoo reefu lafarra fiiga jettanii haasa'uu irra haalaan taphatama galmeeffadhaa kaawwadhaa galmee qabatama. Kuni seera uumaati namni numa du'a gaafa guyyaan isaa ga'u booldhumatti bu'a. Akkuma gaafa guyyaa dhalootaa eegsisnu gaafa guyyaa du'aallee eejensittaa beeksifnu. Kanaafuu lammii koo kanaafuu yaa firaa akka nutti hin dhufne booddee rakkoon biraa akka hin sharafne kaayyoo furdifachaa gaafa aadaa keenyaan fuunu guddifachaa kaayyoo fuunee sana galma aageessifnu dursa eejensiitti deemnaa galmeessifnu. Dargaggoo Kumaa Safaraa guddaa galateeffannaa eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa yoo eeruu qabaattan nu bilbiluu dandeessu yookaan immoo waajjira keenya muummee magaalaa Finfinnee ganda calcallee yookaan akka waamicha ammaattis harbee jiru dhuftanii eeruu nu ga'u yookaan immoo gaaffii nu gaafachuu dandeessu yookaan immoo nu bilbiluu dandeessu 0113692409 yookaan 0113692058 guyyaa hojiitiin ala yookaan sa'aatii hojiitiin ala immoo dhimmootni koominikeeshinii ejansichaa sin keessummeessuu danda'a. Lakkoofsi bilbila isaanii immoo 0911863381 haloo jechuu dandeessu yeroo barbaaddan jechuudha. Taateewwan kana galmeessuun mirga qofaatu hin ta'in dirqama. Eessatti galmeessina kan jettaniif immoo qondaala galmee kabajaa gandaa maanaajara ganda keessanii bira ragaa fudhattu. Taateewwan kana galmeessisaa jedha. Ammas gara qabxii itti dabarraa qabxiin itti immoo kan torban darbee bulfanneedha. Torban darbee obbo Hashmaawii Seefuu wajjin turtii taasisnuu dhimma naamusa abbootii alangaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan jalqabneedha. Har'a kutaa lammaffaa fi kan xumuraa isaas ni dhiyeessinaa nu faana tura. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Yeroo tokko namoonni gara seeraa hin dhufanii isaanoo walumaa maaliif eenyuun gaafanna eenyurratti eenyutti manna wal beeku wanti jedhamu jira hawaasa keessaa hin odeeffama mitiire isaan quba wal qabu jedhama eenyu bira deemna jedhama maarree nuti hubannoo akka isaan argataniif akka isaan mirga isaanii falmaniif akka isaan gaafataniif nutoo warri biiroo kanaa jechuudha hubannoo qabsiisneerraa barsiisneerraa haala kamiin isaan bira geenye mirga kee falmachuu dandeessaa karaa seera qabeessaan yoo dhufte jennee ittimneerraa daandii qabdu daandii jara kanatti himtan isa jechuudha kana deebistan barbaada. Dhimma naamusaa kana qofa odoon taane akka waliigalaatti gahee biiroo haqaa keessaa inni tokko olaantummaa seera qabeessa yeroo jennu yakka raawwatame qofa irratti tarkaanfii fudhachuu odoon taane otoo raawwataminis seeronni jiran maal akka fakkaatu ibsaa ture. Dursanii ittisuu irratti hojjetamaa ture. Hubannoon seeraa yeroo kennamu kanuma faana dambiin kun seera
qajeelfamni kun seera qajeelfamni sila tuqaa ture kun seera jechuudha. Isa kanarrattis hubannoon akka kennamu qajeelfamni yeroodhaan hin kennamu. Karaa guutuu ta'een dhimma kanarratti hubannoon kenname isa jedhu garuu hin qabu. Otoo san ta'ee hawaasni eessatti akka dhaqee himatu ni beeka jechuudha. Himachuufis akka mirga qabu. Akka mirga qabu ni beeka jechuudha. Kana gara fuulduraatti kan irratti hojjennu ta'ee kanaan booda garuu innumti sagantaan irraa kunis isa keessaa tokko. Gara fuulduraatti garuu bal'inaan irratti kan hojjennu ta'a. Qaama aanaa yookaan godinarra jiru qofatti gatoo odoo hin taane sadarkaa biiroottis hawaasni akka mirga isaa kana beeku irratti kan hojjetamu ta'a jechuudha. Nutoo warri mirga keenya gaafachuu dhabne kun maal gochuu qabna? Maaltu guutamuu qaba? Maaltu nurraa eegama isa jedhu immoo mee gara isaaniittis hin deebisee tanan isaan immoo waan nurraa eegamuu fi nuti guunnee deemnee mirga keenya gaafannu akka nutti himan gara obbo Ashmaawittiinis hin deebisa. Egaa hawaasni rakkoo isa mudatuuf eessatti akka iyyachuu qabu eeruu kennuu akka danda'u kaasnee jirra. Maaltu nurraa eegamaadha? Tokko yeroo tajaajila barbaadu dhufnu akka hawaasaattis ogeessas kan kararraa qabaa jiru haqa qabannee dhufuu qabnaadha. Haqaan ala waan biraa qabatanii dhufuun mataansaa qaamuma dhimma sana qabatee dhufuus gaafachiisuu danda'a waan ta'eef dura haqa qabannee dhufuu qabnaadha. Lammaffaa dhimma naamusaa irratti namni eeruu kennu barbaadu dirqama dookumentii guutuu qabatee dhufuun isarraan eegamudha. Naamusni iddoo itti cabe qaama naamusa san cabse maqaa isaa beekuu dandeessu. Maqaa si hin beekin fakkeenyaaf abbaa alangaa yoo ta'e abbaa alangaa guyyaa kana iddoo kana hojjetu rakkoon naamusaa inni raawwate isa kana karaa jedhuun karaa qulqulleessuu dandeenya. Hamii qofa ta'ee akkanaaf karaa qulqulleessuu dandeenyuun infoormeeshinii guutuu qabatee dhufuu qabaadha hawaasa. Inni duraa haqa qabatee dhufuu qaba. Inni lammaffaan akka qulqulleessu nutti tolutti wanta barbaachisu amma danda'ametti qabatee dhufuu qaba kanan jedhu kaasuu barbaada. Gama kanaan sila kaastee jirta Aadde Zinaash. Isaanoo walii eenyutti himanna inni jedhu namni wal jedhamu hin jiru. Qaamni as taa'e uummata tajaajiluuf as taa'e hoogganaa biiroo irraa jalqabee hanga eeruun nu gaheetti kan irra darbame hin jiru. Akkuma fakkeenyaatti bara kana qofa yoo xiqqaate ogeessa 14 ol hojiirra geggeessinee jirra. Rakkoowwan garaagaraa isaan raawwatanii jechuudha. Falmii laaffisuun, himata gadi buusuun, matta'aa fudhachuun, eeruun nu gahuu qofaa kan barbaannu malee gatii mootummaatiin qulqulleessinee tarkaanfii sirreeffamaa. Ogeessi as keessa jiru uummata keenya hin caalu. Ogeessas ta'e hoogganaan as taa'u bakka uummata kanan tajaajilletti bakka haqaan uummata kanan tajaajilletti tajaajiluu qofa odoo hin taane wanti as keessa dalagu hin jirudha. Qulqullaa kan deemu ta'uu beekee uummanni keenya abdii guutuun rakkoo gama ogeeyyii abbootii alangaatiin isaan irra gahu iddoo jiranitti sodaa tokko malee saaxiluu qabu. Hattuu baannee deemuu hin dandeenyu. Kanaaf irra deebi'ee uummata keenyaaf kan hin dhaamu bilbila bilisaatiin iddoo jirtanitti eeruu kennuudhaan waajjira keenya dhuftanii qaamaan namni dandeessan eeruu keessan kennuudhaan warreen naamusa ala bahan gara naamusaatti deebisa. Kan naamusa keessa jiranis naamusa isaanii akka itti fufu gochuu irratti akka nu deeggartan kabajaan gaafachuun barbaada. Galatooma. Isinis galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma dhageessan egaa olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. Garuu haqaa argachuudhaaf haqaan dhufuun barbaachisaadha. Jettee fi hamiidhaan yoo dhufan haqa argachuun hin danda'amu waan ta'eef ragaa guutuu qabatanii waan miidhamtan irratti yoo dhuftan nuti boodatti waan jennuuf hin qabnu haqa mirkaneessuuf as teenye eenyuyyuu taanaan olaantummaa seeraa kabachiisuu fi isinii dhaabbachuudhaaf kan jedhu kan isaan kaasanii obbo Ashmaawii Seefuu Abdoo
itti aanaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa guddaa isaan galateeffannaa gara fuulduraattis gaaffii mana kana ilaallatu yoo qabaattan gara keenyatti fidanii nuti immoo dhufnee isaaniin gaafannaa hanganaan achi immoo eeruu fi gaaffii yoo qabaattan immoo karaa 888 biiroo haqaa jettanii bilisaan bilbiltanii eeruu kennuu gaaffii gaafachuus hin dandeessu waan isinii hin galle guddaa isaan galateeffannaa maqaa keessanii nabbaashmaan ulfaadha. Amma immoo stuudiyoodhaa baanee gara waltajjii biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggoota Oromiyaa guyyaa ribaanii adii sababeeffachuun qopheessetti dhufneerra. Taateewwan as jiran wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina akka nu faana turtan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Miidhaa dubartootarra ga'u haa ittisnu. Waltajjii kana kan qopheesse biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaati. Waltajjicha irratti qaamoleen adda addaa dhimmichi kallattiidhaan isaan ilaallatu argamaniiru. Waltajjiin kun guyyaa ribaanii adii akka addunyaatti yeroo 27ffaaf akka biyyaatti immoo yeroo 13ffaaf kabajamu sababeeffachuun qophaa'e. Waltajjiin eebba maanguddootaatiin jalqabame kun yaada bal'aa keessummeessaa ooleera. Ribaanii adii sababa warri dhiiraa qoma isaanii bitaarra kaa'atanii fi dubartiin gartokkee keenya, gartokkee qaama keenyaati. Kanaaf sababa tokko malee garaa qulqulluudhaan akkuma halluu ribaanichaa adii garaa qulqulluudhaan miidhaa isaanirra ga'u ittisuu qabnaa hiikoo jedhu qaba jedhan Dr. Fireewoot Jabeessaa qorattuun waltajjicha irratti qorannaa dhiyeessan. Ribaaniin adiin kun nuti kaa'annu halluun isaa maaliin jedhe adiidha. Adii jechuun qulqullina agarsiisa. Qulqullina karaa lamaan kaa'e. Inni tokkoffaan walitti dhufeenya nuti qabnu. Sababa tokko malee gatii miidhamaniif sababa tokko malee obboloota keenya durbaa haadholii keenya bira dhaabbannee isaaniin gargaaruudhaaf waadaa galuudhaaf as dhufte sababa nu barbaachisu. Waltajjicha irratti miidhaan dubartoota irra ga'u eenyuun akkamitti irra ga'uu danda'a? Akkamitti immoo miidhaa kana ittisuun danda'ama? Kan jedhu irrattis qorannoon dhiyaatee bal'inaan irratti mari'atameera. Waltajjicharraa namoonni adda addaa yaada garaagaraa kennaniyyuu malee maanguddoon safuu fi safarri duudhaa fi aadaan abbootii keenya duraanii yoo eegame miidhaan dubartoota irra ga'u kun hamma tokko ni furama hiikoo argata isaafis safuun keenya qoricha ta'uu danda'a jedhan. Kanumaani maatiin tollee nama baratanii ana qofa qabu turanii yoo ijoollee qabaataniyyuu kan gara barumsaatti duukaa fuulleeffate ana ture ta'us milkaa'uu hin dandeenye. Yaa jirana miidhaa yeroo jedhamu jecha isaatu afaanitti akka baala bakkanneessaa salphata malee dhibeen inni qaamaa fi xiinsammuu namaarra geessisu cimaadha. Isa kana nama sarrageetu sirriitti hubata. Durbee Beetel Addisuu waggaa 6 har'aa ture yuunivarsiitii Diillaatii barnoota ishee xumurtee digirii jalqabaan kan isheen eebbifamtee baate. Maatiin isheerraa kan hafe ijoollee biraa yoo qabaatan iyyuu nama barsiifatan hin qaban turan. Iji isaanii isheerra ture. Isheen abdii isaaniiti. Maarree Beetel achi barattee baatee abdii warri isheerra kaa'an galmaan ga'uudhaaf tattaafachuuf tarkaanfii ishee tokko jettee jalqabuuf kunnoo fagoo yaaddee
mul'ata cimaa qabdi turte. Hawwii koo isumanan yaaduun argadde irra caalaatti immoo ati na bira jirta akka kee ta'uu nan barbaadan ture yeroo baay'ee tiiviidhaan wanta si hordofuu fi atuun akka ishee ta'ee hawwiin koo sanuma ture isuman argaddanneeti akka carraa ta'e garuu ani eebbifamee bee naannoo ji'a tokko gidduutti balaan kun na mudate sababuma sana ani waa'ee miidhamni kun narra ga'ee fi waggaa dheeraadhaaf mana yaalaattan xumure amma garuma sanatti na deemaa jira jedhanii yaada. Guyyaa mul'ata isheef ishee walankaakse sana yommuu yaadattu Beetel. Namni balaa kanaan narra geessise akka maatiitti obboleessa koo wajjin yeroo dheeraadhaaf hiriyaayyuu turanii sanaan booddee anaaf gaaffii jaalalaa jedhu dudduubaan naa dhiyeesse innis yeroon kutaa 11 baruudha. Sanumarraan kan ka'e ani didus doorsisa garaagaraan jalqabe yeroon 2000 mana barumsaa Dilaa Yuunivarsiitii seenu immoo bilbilumaan irra caalaa isaa bilbilumaan iyyuu walii wajjin haasofna turre tolee jedhanii turanii yeroo sana akka carraa ta'ee sanumaanatu jiru yeroon eebbifamee galu inni nama kan biraa haasofsiisa tureyyuu ijoolleen natti manis turanii ani yeroon deebi'ee gara biyyaatti galu hiriyootuma koo wajjiniidhaanii gaaffii sana gaafannaan ati nama kan biraa jaallattee jirta jedhee gaafadhu lakkii jechuudhaanii xiiqii keessa galuudhaan asiidii kana natti naqeera jechuudha. Yuunivarsiitii baatee waan baay'ee hojjechuudhaa fi akka nutti himtettis akka koo gaazexeessituu taatee fakkeenyaan gaazexeessitoota si dura jiran hordoftee gaazexeessituu taatee biyya kee tajaajiluuf karoorfattee turte gaafa kun si mudatu immoo mee miira sitti dhaga'ame? Guddaan gaddee rakkina baay'ees dabarseera sana narra gahuudhaani baay'een gaddee baradhee fixee akkasitti haalli kun na mudachuu isaatti immoo gaddeera garuu Cimtuudha ammayyuu jabduudha waan taateef hin qaqqabda ammas hin hojjetta. Kan ta'e hawaasni qaamoleen haqaa dhimmicha wajjin turan murtiin gara mana murtiitiin murtaa'e maal fakkaata ture garaasi ga'eeraa Beetel isa kana torbanitti bulfanna gaaffii keenya kanaaf torban deebisaa qabannee dhiyaanna turtiin keessan waliin haa ta'u miidhaa dubartoota irra ga'u waliin haa ittisnu. Biifaa Aanaa Siraarooti godaanaa Beenyaa godina Booranaati shuumii garasuu tokkee kuttaayitii gaaffii gaafattan keessaa faayidaan du'a galmeessuu maalinni du'a galmeessisaanis hin jettanii maal fayyada kan jettaniif nutis gara ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaatti bilbilee odeeffannoo kanaaf akka isaan deebii gaaffii kanaaf akka isaan deebii nu kennaniif gaafannee turre hin deebiin isaanii kunooti. Faayidaan du'a galmeessuu gabaabumatti du'a nama sanaaf firoottan nama du'eef ragaa seera qabeessa ta'e akka argatan taasisuu gaaffii dhaaltummaa dhiyeessuuf gaaffii inshuraansii dhiyeessuuf deeggarsa maatii argachuuf akkasumas nama gaa'ela waliin qabaniif eeyyama gaa'ela biraa akka godhatu yookaan immoo akka hundeeffatu taasisuuf isa gargaaraa jedha. Fakkeenyaaf namoonni lamatuma wajjin gaa'ela uummatanii jiraatanii tokko biraa namatti hin fidin malee boqachuu danda'a yeroo sana inni biraa akka gaa'ela biraa hundeeffatuuf ragaa qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef gabaabumatti kanaa fi kanneen kana fakkaataniif faayidaa olaanaa waan qabuuf taateewwan kana keessaa du'a galmeessisuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa ganda keessanitti deemtanii galmeessisuu akka dandeessanis isin yaadachiisa. Walumaa galatti gaa sagantaan keenya kana fakkaataa warri karaa feesbuukii keenyas ergaa nu ergitan jirtu maqaa feesbuukii Yesuus Abdii Kootii Badhaasaa Raggaasaa Samiraa Qaasiim Almaas Shifarraa Saamu'eel Abdallaa gaaffii gaafattaniittu akkasumas yaada nu kennitaniittu guddaa isin galateeffanna. Keessumaa Samiraa Qaasiim seerri maalii jettee kan gaafatteef ogeessa seeraa gaafannee waltajjii kanarratti kan yeroo dhiyootti si dhiyeessinu ta'a. Gaaffii keessaniif akkasumas yaada keessaniif hunduma keessanuu guddaa isin galateeffanna. Sagantaan keenya har'aaf jennee qiqindeeffannee kana mammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Torban kun torban nagaa,
torban jaalalaa torban tasgabbii akkasiniif ta'u hawwina. Nagaatti. Safuu seeraa safuu seeraa safuu 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 seeraa safuu seeraa.